wabarakatuh. Warreen amantaa biroo dhuftan ammoo ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota YouTube kootii akkam nagaa dhafee keessan hundi keessan bakka jirtan nagaa rabbi isiniif haa baay'atu. Jecha warroon YouTube kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii koo akka taatan asumaan kabajan sin gaafadha. Warreen maatii koo taatan ammoo like, share, subscribe gochuun irraa kanattaan suudhaan irraan waan beeku irraa hanga beeku tokko isiniif qooduuf hin dhufe. Innis maali yoo jettan namoonni hedduun fedha YouTube banatanii itti dalaguudhaa qabanii garuu hedduun nama akka itti banatan akkaataa itti banatan hin gallee fi akkuma warroonni beekan hedduun jiran kanneen hin galiniif illee hedduun jira. Kanaaf hangam beeku irraa isiniif hin ibsaa hanga xumuraatti na wajjin turaa affeerraa kootee. Egaa akkuma beektan hundi keenya yoo akkuma beeknu appilikeeshinoota jiran keessaa YouTubeen appilikeeshina baay'ee bareedaa namoonni hedduulleen kan irraa fayyadaman ammas irraa fayyadamaa jiran hedduutu jiru jechuudha. Kanaaf isinillee banattanii akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. YouTube banachuun dura garuu ulaagaalee guutamuu qabutu jira akkuma appilikeeshinoota biraa. YouTubeilleen ulaagaalee mataa isaa qaba. Isaan keessaa waan hanga YouTube fayyadamuu eegale kana arge keessaa wanti akka YouTube amma viidiyoo kana hojjedhu na kakaasee illee jira. Innis maal yoo jettan namoonni hedduun garuu YouTube chaanaala qabanii akkaataan itti fayyadama isaanii seera YouTubeetiin faallaa kan ta'edha. Sanniin keessaa viidiyoo kana dura gadhiifame fudhanii viidiyoo kana dura poost ta'ee fidanii YouTube isaanii irratti yeroo gad lakkisan arga. Inni kun ammoo ammaaf gadillee lakkisanillee booda rakkoo ta'uu danda'a jechuudha. Seera YouTubeetiin walitti yoo dhufe isin adabuu danda'a ta'e yommuu gubuullee danda'a. Kanaaf hanga gaafa monetization ta'ee hayyamni maallaqa isiniif kafalamuuf isiniif gadhiifamutti yoo isinii danda'ame YouTube irratti viidiyoo mataa keessanii hojjettanii gadhiisuudhaaf yaalaa isinii jechuu barbaadeeti. Copyright viidiyoo ta'e hundumaayyuu booda isin jalaa gubuu danda'anii yoo numa baay'ate ammoo YouTube keessan isinitti dadhabdanii yeroo dheeraa aarsaatti kafaltanii irratti dalagdanii yeroo hayyama isiniif gadhiisuuf jedhutti keessa deemanii hunda isaa YouTube keessan hunda keessa deemanii viidiyoolee keessan hunda check godhanii achi booda hayyama isiniif kennu waan ta'eef taasisan. Copyright yoo baay'ate viidiyoon nama achirra yoo jiraate isaan waan beekaniif jechuudha kana dura viidiyoo gadhiifame isin jalaa haquu danda'anii viidiyoo viyuu guddaa qabu haquu danda'anii. Kanaaf hanga gaafa hayyama isiniif kennuutitti gaafa subscribe 1000 guuttanii viyuu keessan 4000 ta'ee sa'aatii 4000 guuttanii achi booda hayyamni isinii kennamutti viidiyoo namarraa osoo qusattanii bareedan jedha hangam beeku irraa jechuudha. Egaa hangana eegan isiniin jedhee amma akkaataa YouTube mataa keessanii banattanii irraa fayyadamtanii isin agarsiisa jechuudha. Akka xumuraatti na faana bu'a. Duraan dursinee YouTube banachuun dura kan nu barbaachisu iimeelaa jechuudha. Iimeela mataa keenyaa qabaatu qabna. Ikkis booda YouTube banachuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf YouTube banachuudhaaf iimeelii karaa lamaan banachuu dandeenya. Tokko immoo karaa Google keessaatiin inni lammaffaa immoo YouTube keessaan gallee banachuu dandeenya jechuudha. Akka isiniif galutti ammatti kan isinitti agarsiisu YouTube keessaan galee isinitti agarsiisaa jechuudha. Karaa salphaadhaan osoo isinitti hin ulfaanne akka feetanitti banattanii akka irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Okay, YouTube seenna amma
erga seentan booda bakka kana tuqxanii jechuudha. Bakka kana tuqxanii as gad dhuftanii add your account bakka jettu kana tuqxanii jechuudha. Ifama karaa salphataa yuutuubii keessan seentanii bantanii jechuudha. As dhuftanii create account bakka jettu kana tuqxan. Create account bakka jettu kana tuqxanii barreeffama lama ol isinii baha. Jalqaba kan jiru for myself jedha, dhuunfaa keessaniif jechuudha. Lammaffaa to manage my business jedha. Kan jalqaba kana filattanii jechuudha. For myself kan jettu kana. Okay. First name jedha, maqaa jalqaba irratti itti gochuu barbaadan itti guuttattanii jechuudha. Okay, maqaa kootii itti barreessa. Okay. Isa lammaffaa irratti illee maqaa feetan ka abbaa keessanii haa ta'u yookaan ka imeelii keessan ittiin banachuu isinitti tolu itti guuttanii jechuudha. Next jedhaan namatti barreessee jira. Asitti ammoo enter your birthday and gender jedha. Guyyaa dhaloota keetii fi saala keetti guutii jedha. Okay. Kan koo month August year 2002 gender female dhiira yoo ta'e male gootanii dubartii yoo ta'e female gootan jechuudha. Umrii 18 olii ta'uu qabaa jechuudha. Akkasittiin guutadha. Okay, nextiin jedha. Tole amma akkuma argitan asitti kan jalqaba irratti jiru kana isinitti mul'ata yoo ta'e akka itti naaf fidee jira. Tokkoffaa fi lammaffaa irratti naaf fidee jira jechuudha. Lamaan kana keessaa kanatti tole ka qabachuuf naa tolu Gmail itti dabalee akka argitan kanatti naaf fidee jira jechuudha. Isin ammoo yoo kuni kan inni isin kenne kun isin hin taane sadaffaa irratti create your own Gmail address bakka jedhu kanatti maqaa banattaniin kana walitti aansitanii jechuudha. Akka qabachuuf isinii tolutti yoo kan inni isin kenne kun isinitti hin tolin yookiin lakkoofsa itti dabaltanii yookaan ammoo waan biraa itti gootanii akka qabachuuf isinii tolutti godhachuu dandeessanii jechuudha sadaffaa irratti. So anaaf amma qabachuudhaaf inni naaf salphatu isa jalqabaa kanarratti tuqa nextiin godha. Create strong password. Create a strong password with a mixture of letters, numbers and symbols jedha. Passwordin keessan isin kan itti gootuu qabdan dheeraa ta'uu qaba, xiqqoo dheerachuu qaba. Jabaa ta'uu qaba jechuudha. Qubeelee kan qabu lakkoofsa waan akkasii fi mallattoolee akka urjii maslaalii kan akkana kanneen itti dabaltanii godhachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf amma paaswordii kiyyaan itti barreessaa jechuudha. Paaswordii keessan asuma waan isin yaadachiisuu barbaadu yeroo paaswordii iimeelii keessanii itti gootan cal'istanii tumaan itti hin godhina. Paaswordii raafachuu hin dandeenye dursaatii qalamaan yookaan waraqaa irratti barreeffadhaatii achi booda asirratti guuttadha. Akka isin jalaan banneef jechuudha. Maaliif imeelii kana banattanii paaswordii isaa yoo hin qabanne ta'e booda yuutuubii keessan keessa galtanii ittiin hojii eegaltanii yoo paaswordii imeelii keessanii hin beekne ta'e kisaaraadha jechuudha. Booda gaafa isin itti dadhabdanii itti hojjettanii wanti jettan imeelii fi paaswordii keessan sirrii isin waan gaafatuuf kanaaf ammumarraa jalqabdanii isa yaadattan tasuma irraanfachuu kan qabne godhachuu qabdanii jechuudha. Akkasumallee
Google keessatti save godha paaswordii keessan. Yoo akka carraa ta'e illee raaffattan ta'e isiniif achi keessa save waan ta'eef deemtanii security Google security keessa seentanii achiin argachuu dandeessan jechuudha. Amma paaswordii ittiin deemaa jechuudha. Nextiin godha jechuudha. Itti barreeffadheen jira. Okay, amma akka argitan kanatti paaswordii kiyya naaf fudhatee jira. Add phone number to account jedha. Bakka kanatti lakkoofsa keessan kofii qabattan isa sirrii itti guuttattanii jechuudha. Ani immoo kiyya YouTube sirrii fi email sirrii itti fayyadamu jiru waan banadhee jiruuf amma lakkoofsa itti godhuun barbaadu jechuudha. Skip bakka jettu kanan tuqa. Akka argitan kana review your account information. You can use this Gmail address to sign in later jedha. Nextiin godha. Akka argitan kana barreeffamni as jiru kun hundi email banattan kana fayyadamuudhaaf waliigaltee kana mallatteessuu qabdanii jechuudha Google wajjin. Mallatteessuu qabdanii jechuudha barreeffamoota kana. Akkaataa fayyadama isaa wantoota as keessa jiru kan hunda hojii yoo walii galuu barbaadan agree jettanii. Kanaafuu eeyyan waliin galaa jedhanii agree bakka jettu kanan tuqa jala kanarraa jechuudha. Obsaan eegaa. Banamuuf jira jechuudha. Okay, akkuma argitan kana banamee jira. Amma asiin dhufee bakka duraatti isinitti deebi'ee isin agarsiisa jechuudha. Emailii amma bane kana bakka kana tuqxanii bakka jalqaba tuqee seenee kana mataa kana gubbaan jechuudha. Kun akka argitan dhufee jira amma asitti galeera. Emailiin banadhe sun jechuudha. Kun gubbaa kana arguu jirtanii kan reeffanii sun as dhufee as jira jechuudha. Amma as dhuftanii garsiiftanii your channel jedha bakkee kana. Channel mataa keessanii maqaa barbaadanii banattanii jechuudha. Amma your channel bakka jettu kana tuqxan. Okay, akkuma arguu jirtan kana jalqaba irratti change your photo or take jedha. Bakkee kanatti jechuudha. Tole akkuma arguu jirtan kana bakkee kanatti bakka change your photo or take new one jiru kana jijjiiruu kana irratti godhadhu bakka jedhu kanatti suuraa barbaadan irratti godhattanii jechuudha. Profaayila YouTube channel keessanii kan godhachuu barbaadan isinitti agarsiisu malee godhachuu waan hin barbaanneef ni dhiisa. Asda kana bakkee kana yoo mataa isaa irratti tuqxan take photo jedha. Suuraa kallattiin kaasuudha agarsiisa jechuudha. Suuraa miiru photos jedha. Footoo keessan keessaa filattanii itti gootan jechuudha. Kana namoonni beeka. Okay, asiin amma gad dhuftanii bakkee kana tuqxan. Bakka maqaan jiru kana jechuudha. Yoo maqaa biraatti barreeffachuu barbaadan kan irraa balleessitanii itti barreessitanii kan biraa. Yoo immoo kan emailiidhaan banattan saniin akka taa'u barbaadan kunuutiin nu isinii fida jechuudha. Ani meerraa balleessee kan biraatti barreessee isinii agarsiisu amma. Akka ittiin irraa balleessa. Mee maqaa biraatti barreessu. Oromootu jedhetti barreessu. Akkuma akka agartan kana jijjiiree jira jechuudha. Maqaa biraas illee kan barbaadan kan emailaatiin adda ta'e irraa jirtanii banachuu ni dandeessan. Bakka save jettu kanan tuqa. Kun arguu jirtanii amma gad dhufee
create your channel, create channel bakkeettu kanan tuqa. Kuno akka argitan kanatti channel created jedha kun. Akka arguu jirtan kana channeliin amma naaf banamee jira jechuudha. Videos ta'ee wantoota adda addaa irratti gadhiisuu dandeessanii jechuudha. Asitti immoo as jalatti description bakka jedhu kana privacy bakka jedhu kanatti description kana jalatti waa YouTube keessanii waan irratti dalaguu barbaadda waan akkasii irratti barreessitanii gadhiisuu dandeessanii jechuudha. Egaa YouTube banachuun haala amma isinitti agarsiise kanaaf fakkaata. Baay'ee waan ulfaatu miti, haala salphaadhaan banattanii irraa fayyadamuu dandeessanii isiniin jedha. Hanga xumuraatti hordofaa. Viidiyoo kee like, share, subscribe godhaa. Yaada yoo qabaattan komentii jalatti naa barreessaa. Akkasuma gaaffii yoo qabaattan wanti beekurraa waan kamuu isiniif himuuf qophiidha. Akkasuma isinillee waan beektan irraa akkanaaf qoodan abdiin qabaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan jiraadha. Bye bye. Like a Hellcat.